obboleettii makiyyatu duubaan na waraane yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor guyyaa har'aa seenaa addunyaalessaa baay'ee nama barsiisu isiniif qabadhee waan dhiyaadheeruuf laayik gochuun qophii kana akka dhaggeeffattan akkanumallee sheer gochuun obboloota keenyaaf akka qoddan kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatanillee sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa maddiillee tuqachuun guyyaa guyyaan qophii keenya akka nu hordoftan kabajaan kanan isin gaafadha ani gammachiisa shoomeeti. haati manaa fi abbaa manaa mana tokko keessa waliin jiraatu turanii wal fuudhanii waggaa booddee haati manaa ulfooftee daa'ima ishee da'uudhaaf gara mana yaalaatti ni imalti. haa ta'utii garuu rakkoon fayyaa narvii qaama ishee irratti waan mudateef doktoroonni mana yaalaa keessaa filannoo lama kennuufi daa'ima dhabuu ofii fayyaa ta'uu fi daa'ima ishee fayyaa guutuudhaan argattee ofii dhibee narviidhaan hafuu ture. yeroo kanatti abbaan manaa ishee haati manaa kiyya fayyaa naafaa taatu yoo rabbi jedhe daa'ima yeroo biraayyuu argachuu nan danda'a jedha. haati manaan garuu ani dhukkubsattuu ta'een daa'ima koo fayyaadhaan argachuun barbaada jettee isaan diddi. dhumarratti ciniinsuun ishee dhufee daa'imni fayyaadhaan bahee dhuguma akka doktoroonni suni dursanii tilmaaman ofii dhibee narviidhaan qabamtee miilaan kaatee socho'uu ni dadhabdi. sababa kanaafis haati reefu deesse wiilcharii fayyadamuu ni eegalti. haala kanaan daa'ima isheellee guddisuun hoosifachuun baay'ee ulfaatuutti jalqabee hojjettoota garaagaraa mana keessaa akka gargaartuuf qacarachuuf ni yaalti. haa ta'utii garuu haadhadhaatii akka garaa ishee namni ta'uufii ni dhiba. yeroo kanatti waa yaaduu ni jalqabdi. obboleettiin ishee baadiyyaa jiraattu barnoota kutaa 12ffaa reefu waan xumurtuuf ishee bira teessee qarshiidhaan akka barattu yaaddee abbaa manaa ishee ni gaafatti. abbaan manaa isheellee kuni filannoo gaariidha barnoota fayyaa qarshii guddaadhaan asitti ishee barsiisna jechuun obboleettiin haati manaa akka dhuftu ni taasisama. akka yaaddes barnoota fayyaa qarshii guddaadhaan galmooftee daa'imallee qabuu fi mana keessa hojii garaagaraa hojjechuu ni eegalti. lamaanuu obbolaadhaatii baay'ee wal fakkaatu. haati manaa silaa wiilchariirra waan ooltuuf dandeessee uffata ishee duraa hanga kanaatti hin jijjiirrattu. obboleettiin ishee mana barnootaatii yeroo deebitu uffata ishee durii uffachuu uffattee mana barumsaa deemuu ni jalqabdi. suuraa obboleettii ishee kan duraa ilaaluun istaayilii isheen rifeensatti kutattu gosa uffataa jaallattu ofiifillee jaallattee filattee godhachuu ni jalqabdi. kana qofaa otoo hin taane abbaa manaa obboleettii isheellee harka ishee keessa galfachuuf manattis ta'e bakkeetti carraawwan garaagaraa uumuu ni eegalti. dhiiradhaatii salphaatti miiraan ni booji'ama. haati manaansaa dhukkubsattuu waan taateef kaatee akka garaa ishee oliif gadi deemuu hin dandeessu. haala kanaan abbaan manaa isheellee fedhii obboleettii isheef booji'amee kutaa ciisichaa keessatti otoo wal dhungatanii haati manaan ni argite. yeroo kanatti baay'ee nahuun maal hojjechaa jirtu jettee yeroo gaafattu obboleettiin otoo hin qaana'iin maal hojjechaa jirraree wal dhungachaa jirra malee ati yeroo kee abbaa manaa kee waliin kan qabdu xumurteettaa amma immoo dabareen kan kooti. abbaan manaan kee nama maallaqa qabu nama gaarii waan ta'eef bakkeedhaa dubartii gara biraa waliin yeroo isaa dabarsee siin mataa si dhukkubsuurra atis yeroo jaalalaa gaarii kana booddee kennuufii waan hin dandeenyeef carraa kanatti anumti nan fayyadama jedheenii jettee garaa jabaatti itti dubbatti. abbaan manaan kan dubbatu dhabee gochaa isaatti ofitti qaana'e. haati manaanis baay'ee aaruun sagalee iyyaa dhageessisuuf yeroo kaatu obboleettiin deemtee daftee afaan qabde. yoo kan iyyitu taate lubbuu kee nan baasa jetteeni. haalli mana kana keessatti ulfaatee galgaluma kana garuu obboleettiin haati manaa laphee abbaa manaa jabeessitee kuni kanaan booddee maal siif gootii har'aa kaasnee anaafsi mana kana keessatti akka haadha manaaf abbaa manaa taanii jiraannaa jettee amansiifatti. kana booddees siree haadha manaa fi abbaa manaa irratti obboleettiin abbaa manaa waliin ciiste. haati manaas manuma kana keessa waan jirtuuf dhuftee isaan argite. ammallee si'a lammataaf maal gochaa jirtu ati anaaf abbaa manaa kiyya miti moo jettee yeroo gaafattu amma jireenya obboleettii kee waliin jalqabeeraa ati akka jaartii gargaara
gargaaramtuutti mana kana keessa jiraadhu jedhee deebisaafi. Obboleettiin dabaree ishee ijoollummaa koorraa kaasee ati waan hedduu anarraa fudhachaa guddatte. Barnoota keetti cimtuu waan taateef maatiin koo ana caalaa siitiin jaallatu. Ani sitti baay'ee inaafaan guddadhe. Manni keenyillee maqaa keetti waan jijjiirameef baay'ee na bobeessee jira. Har'a immoo tokko jedheen abbaa manaa keerraa kaaseen daa'ima kee dabalatee waan qabdu hunda suuta sirraan aalaa. Aarii koo waggaa amma kanaa sirratti nobbaafadha. Gadi jedhuun koo ceepha'uun koo guyyaa dhaabbatedha jetteetti dubbatte. Haati manaas waan na gootu dhabdee daa'ima koonaaf kennaa mana kanaa nan bahaa isiniif gadhiiseen deemaa jettee ni gaafatti. Yeroo kanatti garuu abbaa manaan mana kana keessa hidhamtee jiraatta malee eessayyuu deemuu hin dandeessu. Namni anaan maal akkanaan jedhuuf hojii koorraa akkan ari'amuu fi kan ati obboleettii kee waliin na dhiistee deemtu akkanumaan jireenyi keenya itti fufa jechuun mana nyaanni itti bilcheeffamutti haadha manaasaa geessee hidhe. Obboleettii koodhaa daa'ima koonaaf guddiste. Barnoota isheellee ana biratti baratti jettee baadiyyaadhaa kan fidde diina itti taate. Erga kanaa haala kanaan jireenyi mana kanaa itti fufe. Haati manaa aariidhaan bareedina kana dura qabdu ofirraa dhabaa dhufte. Rifeensi ishee irraa bubuqqa'ee dhume. Ilkaan ishee umurii malee irraatii harca'e. Dhuguma akka jedhan umurii mana 20 keessatti sadarkaa jaartii ta'uu dulloomuurra geesse. Yeroo kanatti obboleettiin ishee itti naanna'uun itti kolfuu ni jalqabdi. Waan barbaaddes jettiin akka barbaaddes rukutti. Haala kanaan garuu waggoota muraasa erga dabarsanii booda obboleettiin ishee abbaa manaa ishee fulfooftee daa'ima ni godhatti. Ofiiyyuu daa'ima ishee qabuun hojii waan itti ta'uuf haadha ishee manatti jibbitee daa'ima ishee waliin wiilchariirra keessee deemii kanaan booddee kadhadhuu jiraadhu jettee obboleettiin hamtuu kun ofii haadha manaa taatee haadha manaa gadi ariite. Kanaan booddee jireenyi haadha manaa kanaaf jirus baay'ee ulfaachaa dhufe. Guyyaa 2-3 daa'ima ishee waliin roobni bakkee keessatti itti roobe. Aduun saafaa rukute. Halkan dukkana sodaa guddaadhaan erga dabarsitee booda jaartiin manguddoon tokko daandii irratti tooboossu argitee maal taateetii rakkoo keessa waan jirtu natti fakkaataa. Dhaabbanni keenyi dubartoota yookiin immoo haadholii rakkoo keessa jiran ni gargaaraa. Gargaaramuu ni feetaayii jettee ni gaafatti. Yeroo kanatti haati manaa wiilchariirra teessee boossu eeyyeen nan barbaadaa. Abbaan manaan koo obboleettii kiyya fuudhee manaan ari'anii jettee deebisteefi. Jaartiin kunis gara dhaabbata gargaarsaa ofii keessa tajaajiltutti fudhattee daa'ima ishee kunuunsaa hojii xiqqoo hojjechaa barnoota galgalaa barachuu ni eegalte. Jajjabaattees barattee xumurtee hojiillee argattee mana bareedduu garuu immoo baay'ee xiqqoo taate daa'ima ishee waliin kireeffattee jiraachuu ni jalqabdi. Tokko hir'ina keenyaa yeroo nu jibbu tokko immoo hir'ina keenya waliin nu waliin jiraachuu ni barbaada. Dargaggoon tokko daa'ima ishee waliin haadha kana jaallata. Bakki hojii isaanii naannoo tokko waan ta'eef ganama taaksiidhaan bakka hojii kan deemu dhiisee wiilcharii ishee oofee bakka hojii isaa deema. Isaanillee baatiiwwan erga lakkoofsanii booda wal jaallatanii mana tokko keessa waliin jiraachuu jalqabanii. Jireenyis akka haaraatti eegaleefi abbaan manaan ishee kan ammaa kun abdii guddaa humna ta'eefi ilmoo ishee akka ajaa'ibaatti jaallata. Ofii akka fayyituuf ganamaa galgala ispoortii hojjechiisa. Halkanii guyyaa yaa Rabbii na fayyisii bakkan kufetti nan dhiisinii jettee waan kadhattuuf turtii keessa haati abbaa manaa fi obboleettiidhaan mana darbatamte kun ol jettee deemuu jalqabdi. Jireenya kana duraa caalaa baay'ee gammadduu taatee jiraachuun jalqabdi. Haala kanaan otoo jirtuu yeroo ta'e booddee abbaan manaan ishee duraa amma bilbiluufi ni jalqaba. Maaloo ifa manaaf godhii ani daa'ima koo waliin si balleesseeraa jedhee gaafataanii. Halkanii guyyaas bilbilee ishee rakkisuu yeroo jalqabu toora lakkoofsa bilbilaa ishee ofirraa jijjiirte. Ammallee otoo hin turiin obboleettiin gantee abbaa manaa ishee waliin bultii ijaarratte daa'ima abbaa manaa isheef deessi qabattee gara mana ishee dhufte. Yaa obboleettii koo ifa manaaf godhii ani siin budaa ta'een si nyaadheera. Lafa kanarraa akka kootti seexana ta'ee kan si nyaate jireenya keerraa kan si makseen jiru. Haa ta'uutii garuu ifa manaaf godhii. Abbaan manaan kee anaan jaallachaa hin turre. Daa'ima koo waliin manaan ari'ee barnoota koorraallee addaan citeen lafa lixu dhabeera. Cubbuu keetu kana na gochaa jira waan ta'eef maaloo ifa manaaf godhii jettee gaafattiini. Dabalataan ol kaatee deemuu ishee yeroo argitu baay'ee dinqisiifattee akkamitti kaatee jetteellee ni gaafatti. Haati manaa kunis akkana jettee deebiste. Ati anaaf quxisuu koo waan taateef haaloo si bahuun barbaadu. Rabbi siifis abbaa manaa koofis
haaloo baheera. Sababa cubbuu anarratti hojjettaniin fayyeen miillaan deemuu danda'eera. Ati garuu obboleettii koo dhiiga koo waan taateef dhiifama siin godhaa kottu na waliin jiraadhu jettee obboleettii ishee gochaa kana hundumaa irratti raawwatte ofitti fudhattee barnoota isheellee akka itti fuftu taasiste. Haati manaa kun garuu dhumarratti seenaa jireenya ishee keessaa waan baratte akkana jettee qooddeetti. Obboleettiin koo akka durii yeroo ijoollummaa koo ol jettee dandeessee nan ilaaltu. Ammallee abbaa manaa koo waliin jiraachaan jira. Haa ta'uutii garuu ajaja koo malee shayee danfistee hin buustuufi mana keessa akka nama boqoo cabsamee gadi jettee deemti. Ol jedhi yeroon jedhus gonkumaa tolinaan hin jettu. Kana hunda fiduu kan danda'e rakkoo inaaffaa ijoollummaatii kaasee sammuu ishee keessatti biqiledha. Dogongora qabaattus guutummaatti itti murteessuun rakkisaadha. Maatiin yeroo ijoollummaa keenyaa otuu lamaan keenya ija tokkoon ilaalaniiru ta'ee obboleettiin koo gochaa kana raawwachuuf hin deemtu. Ijoolleen keessan cimoos ta'e dadhaboo bareeddoos ta'e fokkisoo rifeensa qabaatanis dhabanis ija tokkoon jaalladha. Dadhabina yookiin immoo hir'ina isaaniin ijoollummaatii kaastanii kan wal caalchistanii guddistanii yoo ta'e akka koo fi akka obboleettii koo taatu jechuun haati manaa kun seenaa ishee madda addunyaaf qooddeetti. Akkasin irraa barattanii fi hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa bakkan dogongoretti illee dhiifama akkanaaf gootan kabajaan isin gaafadha. Laayik gochuun yoo na jajjabeessitan seenaawwan nama barsiisan akkanaa guyyaa guyyaan ni argattu. Sheer gochuun immoo obboloota keenyaaf qooddanii gochaan akkasii nu keessatti akka hin uumamne deeggaruu barsiisuu ni dandeessu. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa deebanaa.